Yoo qaxaleewwan kiyya nagaa keessanii an nagaa kooti waan alaatiin deebi'ee dhufeetan jira. Bakka sadii qofa tuqun akkaataatti YouTube channel banuu dandeenyu isinitti agarsiisaa hanga dhuma viidiyootti nu duuka bu'aa isiniin jenna. Warroonni haaraa taatan immoo subscribe gochuun mallattoo bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhurra kaawwachuu yoomuu viidiyoon keenya akka isin qaqqabu taasifadha isiniin jenna. Gara viidiyootti. Data keessan ni banattu yookaan wifi keessan ni banattu jechuudha. Waan barbaadanii fayyadamuu ni dandeessu. Haa ta'uyyuu malee gara wannoo keessanii seentu. Gara YouTube'n keessan oddoon ni jiru ni seentu. YouTube keessanii seentu. Dataan Itoophiyaa xinnoo rakkisaadha waan ta'eef oofsaanii YouTube keessa erga seentanii YouTube keessa tuqxanii seentu. Bakka sadii qofa isiniin jedhee bakka sadii qofa tuquun akkaataatti YouTube channel banuu dandeenyu bifa salphaa ta'eetiin jechuudha. Gara YouTube channel kana yeroo seentanitti kunoo mallattoo loogoo gaaranatti argitan kanarra tokko jedha. Tokko tuqee jechuudha. Lammaffaa immoo your channel kan jedhu kunoo lama tuqee kunoo maqaa kanaan naaf haa ta'uu barbaade nan jijjiiradha. Kunoo sadaffaatti create a channel jedhe kunoo bakka sadii qofa tuqu YouTube channel mataa kiyyaa banadhee jechuudha. Akkamitti akka ta'e akkamitti akkatti banadhee warroonni baruu barbaadan comment irratti nuuf barreessaa. Akkanattiin bifa salphaa ta'een banachuu warri barbaadaniif isiniin jedha. Video biraatiin walitti deebina hangasittuu nagaa naaf ta'a isiniin jenna. Maal akkan isin hojjedhu warri barbaadan immoo comment irratti nuuf barreessaa. Videoon kun sin qofa miti nama biroo ni fayyada waan ta'eef share godhaa fi please share godhaa subscribe godhaa. Warroonni haaraa taatan immoo hanga video biraatiin walitti deebinuutti nagaan isinitti dhaammadhaan ibsaadha. Ibsa app sirraatii nagaatti. Haaraa warroonni taatan bakka sarchii kanarra dhufuudhaan kunoo asirratti ibsaa apps jettanii katabuudhaan subscribe nuuf godhaa.